waeke jallisu arge oromiyatiya kan fa jedhani reddeebani asa jedhani dubbii maani waraana bilisummaa oromoo ka idil addunyaa odaa tarbii makanarratti oduu sobaa akka ta'e hawaasa akka burub jaajofne karaa Twitter isaa barreessee jira. Twitter sana nu gadhiisuu dandeessa. Egaa sirnichi hojii propaganda hojii sobaatiin waan dhangi'ame sitti fakkaata. Daily hojiin isaanii karaa miidiyaalee officially hojii sobaa hojjetu jechuudha. yaa kunni dubbii ma idil addunyaa abaawoo booti namni kun akka jedhutti odeeffannoo mootummaan taa'ee odeessuu jechuun loltooti ta'e walti bu'an jedhan sun kijib gatiin qabni ta'uusaa san beeksisuu barbaannaadha. Dubbii maa kana ammoo tokko callattisanii dara thank you hattisanii daru kana namichi barreessan qofaa miti namichi tokko yajjeessan jette taayyeen faan dhootan eelishuu jirtu itti gaafatama jiddu galeessa Oromiyaa abbisanyi sanya ammoo taana sa jaal jireenya namedha yeroo dabre OMN irra dubbisa ture jireenya barreessee ture sanyiin lubbuun hin jire dhannaani bulti dhiyoo keessa wal sigarsiise dubbiftaa jedhan jechuudha. Namni taayyeen fayya du'eette torban kan dibbedhaan sun iriyya sa khawaliin jiru edaa sobsiisee jechuudha practically wal qunname duusa confirm godhuuf. Kanaafuu opdiyoon sobduu yoo jennu jibbaa fi miti opdiyoo waan jibbin hin qabnu. Opdiyoon sobduu sodaannee bakka maal goolme abaga caala kabitti warri kun sobin sodaatu. Egaa kana hunda sobuu kana kan fide rifaatu guddaa keessa seenuu isaaniirraa kan ka'e wantoota kana olillee waan baay'ee jechuu danda'anii bane Abrahaam Birruu Caalota Foo Kuyyoo Waarii ollee hin jiran lubbuudhaanii jedhanii illee gaaf tokko waan hin jedhin hin qabanis daily waan TV irra jira jirruu fi akkas jechuun isa inje Photoshop fedhan nu jeesana marroollee gida shan jeesan namni duun hin jiru bitta kanumaaf hin jedhanillee egaa ajandaa kana keessa bahuudhaaf rifaatu keessa jira waan ta'eef waan kana hunda haasaanii keessumayyuu qondaaltonni mootummaa isaanii yeroo ammaa kanallee sodaa keessallee waan galanii jiraniif isaan illee dammaqsuudhaaf aizoon bartaa isa jedhan kanaafillee hin ta'a wanti ajandaa sobaa kana godhan jedhameeti yaadama. Egaa kanan daawwachaa jirtan OMN sagantaan moodeessaalidha. Ajandaa keenya itti aanutti immoo yoo dabarru dhaabbileen liqii idil addunyaa Itoophiyaadhaaf qarshii liqeessuurraa harka isaanii sassaabbachaa akka jiran himamaa jira. Egaa dhaabbileen hedduun isaanii liqii doolaara biiliyoona 11 jechuudha biyyattiidhaaf kennuudhaaf turanillee hanga ammaatti akka hin kenninillee qondaaltonni mootummaa kan biyya keessaallee kunis oduun kunillee sirrii ta'uu isaa dubbachaati jiranii. Egaa kun immoo kufaatii guddaa biyyattii isaanii keessatti ta'uu malas kan jedhu namoonni garaagaraa irraa haasaa jiran jechuudha. Achitti dabarrume. Erga waraanni Tigraay dhufee as Itoophiyaa keessatti dhiibbaan karaa warra lixaa hammaachaa dhufee ture. Haa ta'uuti bulchiinsa Abiy Ahmad gara caalaa East Blockii warra Chaayinaa kana warra Raashiyaa Turkii kana abdate fakkaata. Haa ta'uuti oduun dhiyoo kana karaa Chaayinaatti bahe immoo warra Chaayinaallee sirnicharraa abdii akka hin qabne ka agarsiisu hin jira. Baankiin Chaayinaa Export Import Exim Bank kan jedhamu doolaara biiliyoona 339 kan ta'u liqii Itoophiyaadhaaf kennuuf ture yeroo dhiyootti akka hin kennine yookiin kennuudhaaf uguruusaa beeksiseeti jira. Kunis baay'ee dinagdee Itoophiyaa keessatti yaaddoo guddaa waan qabu jechuudha. Akkam seetaa Abrahaam yeroo baay'ee namni bishaan fudhatan oomacha kan qabataa jedhan seef ta'uu kokkolfaa jedhan kokkobladu namni bishaan fudhatan oomacha kan qabata taate malee mootummaan Itoophiyaa kan nyaatan fagoo bari Abiy Ahmad amma yeroo baay'ee warri dhaadatuun Raashiyaa fa'a Vladimir Putin fa'a warri dhaadatuun Chaayinaa fa'a baay'ee way dhagay international relation addunyaa keessa Chaayinaan eenyulee waliin friendin taati. Chaayinaanii bakka daldala argatuuf bakka meeshaa si artificial kan itti gurguratuuf argachuuf bitta talibaa wal shororkeessa dhaliin gan 20 labsa turan isa waliin jirraa itti ibsi baafte hangoo qabatennaa deengan michoomin guddaa qabnaa Vladimir Putin fa Raashiyaa fa warri Faristii kunini they are dumb dictator business hojii warra biyyeetti exploit godhu meeshaa fi gurgurachuu maani tolchama itti dhumna namichi suur kibir dhaqennaan Itoophiyaan nami Itoophiyaatti akka naga bultee namni dhuwa jira Isaayyaas malee kaadiree namni waca bultee Isaayyaa nu suur kudhan deemaani jaarsi suufi gurgurataa namichi yaabi biizinasii development godhanna malee waan tokko kan gati si baasan jiru jechuudha. Kanaafuu diinagdeen biyyattii sadarkasiin gubbaa jirtu anamma waan diinagdee adoo kiyya uummata Itoophiyaatti ni mudda laal biltsiginna jechee kunini
filosoofii naafxanyaa ta'uu isaa katubattu naafxanyaan gisee iddoo sobuu barbaaddu nama simii malaaktii haa xaallii filosoofa akkasii qaban simii malaaktii hin baasuu hin danda'u hin baasullee namni maqaa isaatu fakkaatee hin beeku bitaa haftaamu jetteeni iyyeessa birqe jetteeni duuriyyeffata agarda kanaafu bilchigina jennee mata woosh nam goonaa jettee filosoofi suni wanni ijaarta bilchigina jechuun badhaadhin mi waggo sadeet daddabran waggo sadeetan dabran keessa na won badhaadhinaa wal qabata maal arguu jira jireenyu mata gadi bu'ee biyyattiin hin kasaartee investorootiin baqatanii doolarii samaayii dhaqee namni garaachaan du'e wal saamee wal ijjeesuu jira maajiraatis dhaanaan birri 10 sirratti arganennaan birri 10 doote jechuudha biyya kana keessatti amma yoo addunyaan guutuu Ameerikaa fa'aa baartam daal waan warri hin saalfan warri ceera fokkoon beellaa Ameerikaa baarti Irooppaa baarti miidiyaa addunyaa baarti maaniyaa baarti hin dhaadan biyyatti dhaaduun bulteen beet ganame lafa kaate dargina dokkanum ta'u dhimseene bitta Itoophiyaa tibala cigaalech ወደፊት ትጓዛለች ምናምን አደኑ itdaafati warri kun waan akkasiitiin deemuu jira jechuudha matsaaf quddusi gargalchite matsaaf quddusi mitillee baay'ee wanni warra hojjechuu jiru warra gartee waa ujibeeta falfaltootii miniliktuun faan itti fayyadama turti kitaaba akkasii warraaqanii sobuu jiran wanni deemuu jira garas nyaatti biyyitti sa'aatii ammaattam $1 biiliyoon 11 dhabdi jila masadi keessa waliin laalla. Egaa kunis immoo kan ta'eef maal jedhanii egaa dhaabbileen kunniin gaafa gaafataman maaf dhooggattanii maaf harka sassaabbattan gaafa jedhamanii egaa liqaa hedduu ofirraa qabdi waan ta'eef humni Itoophiyaan haala keessa jirtu kanarraani humni kafaltee deebistii kan jedhiyyuu gaafii guddaa keessa seena waan ta'eef deebineetiin maallaqa biraammoo liqeessuudhaaf biyya kanaaf waadaa hin seennu jechaati jiranii egaa yeroo ammaa kana qaala'insi jireenyaa biyya san keessatti garmalee dabalee akka jiru hin yaadatamaa qoqqobbii biyyoota lixaa fi Ameerikaan asiin dura gootee yaadattanii viizaa restriction dabalatee gargaarsi asiin dura maallaqa godhamullee irraa qabamuun isaanii yaadatama haalli siyaasaa keessumaayyuu immoo baasii waraanaatiif jedhame qarshiin bahaa jiruyyuu qarshii hagana hin jedhamnedha kan baasii waraanaatiif bahaa jiru waan ta'eef walumaa galatti rakkoo guddaadha piroojeektiiwwan gurguddoon kan akka laga Abbaayyaa hidha haaromsaa kaasuu hin dandeenya piroojeektiiwwan daandilee gurguddoo biyya keessatti deemaa jiran piroojeektiiwwan warshaa sukkaaraa fakkaasuu hin dandeenyu waan ta'eef kunniin cufti waan gaafii keessa galu koomediyaan tokko dhiyeenya kana viidiyoon gabaabduu takka deemaa turte mootummaan biltsiginnaa jedhee dhufee hiyyeessii akkatti jiraatu iyyuu dhabee waan jedhullee kaasaa jiran egaa. Liqiin kun amma biiliyoona 11 kan jedhamu walumatti dabalameeti dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa keessumaa amma World Bank baankiin addunyaa doolaara biiliyoona 3.3 biiliyoona 3 fi miiliyoona 300 dhoowwate jechuudha. IMF yookiin International Monetary Fund dhaabbati maallaqaa idil addunyaa biiliyoona 2.3 baankiin Chaayinaa akka isiniin jenne ka ammaa kan dabalate jechuudha. Ka ammaa miiliyoona 339 walumatti yoo dabaltu immoo biiliyoona 1.4 kan dhoowwate jedhamaa jiru. Akkumaatu kaafte caaltuun waa lama agarsiisa tokko amantaa sirnicharraa dhabuu isaanii dhaabbileen idil addunyaa dhaabbilee maallaqaa idil addunyaa sirni kuni sirna uummataa akka hin ta'in sirna hojjetee maallaqa deebisuu akka hin ta'in sirna amanamaa akka hin ta'in baranii jechuu kisaaraa waan ta'eef jechuu gara fuulduraatti lammeessoo immoo liqiin Itoophiyaa rakkufamee jira Itoophiyaan waggaa waggaatti liqiidhaan bajetii gara caalaan kan kafarta'u piroojeektoonni gurguddoon hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaatti